Harka fuun akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota Addis Miidiyaa Neetwoork Addis Televiziyoon kun qophii keenya ardaa gaazexeessitootaati. Qophii keenya ardaa gaazexeessitootaatiin dhimmoota waqtaawaa fi akkasuma gaazexeessitoonni yaada itti kennuu qaban jennee mari'anne isin bira dhaqqabsiisna. Har'aafis mata duree tokko qabannee as istuudiyootti argamnee jirra. Piroojeektiin maaddii biyyaa akka biyya keenyaatti eegalamuun isaadha. Bu'aa maalii qaba? Gama dinagdeetiin akkasuma immoo fuula biyyaa jijjiiruudhaan bu'aa maalii buusee jira? Qabeenya qabnu kan ittiin fayyadamne akka beeknu nu taasiseera moo nu hin taasisne kan jedhuu fi kan kana fakkaatan irratti mari'achaa waliin turtii taasisna. Marii keenya guyyaa har'aas Gosaayee Birmajii EBC irraa Sanyii Taaddasaa Gammachiis Warquu AMN irraa marichaa isin waliin mari'ataa kan waliin turru ni ta'a. Haga xumura qophii keenyaatti nu waliin turaasni hin jenna. Deebinee daawwattoota keenya baga nagaan dhuftan. Ayyee baga nagaan dhuftan. Ayyee keessummaan keenya irraa Gosaayeedha. Egaa waa'ee piroojeektii maaddii biyyaa haasofna. Maaliif akka keessumaatii miidiyaalee mainstream jedhaman tokkotti piroojeektoota kanneen itti dhiyeenyaan beekna jedheen yaada isinis dhimma kana quba qabdu. Piroojeektiin maaddii biyyaa jijjiirama booda hojiilee piroojeektii eegalaman keessaati isa tokko. Fakkeenyaaf amma yoo gara Finfinnee kan ilaaltu yoo ta'e piroojeektoonni meeggaa jedhamanii piroojeektoonni baasii birrii biiliyoonaan lakkaa'aman kan eegalaman jijjiirama booda akka Finfinneetti kaasuu dandeessa. Akka biyyaatti immoo piroojeektoota maaddii biyyaa jedhamanii piroojeektii kana jalatti hammataman inisheetiivii ministeera muummeen eegalame jala jiran keessaa ka'umsaaf akka tolu keessummaarraa seegallaati. Piroojeektoota maaddii biyyaa kana akkamiin ilaaltaate? Akkuma ogeessa miidiyaa tokkottis akka lammii biyya kanaa tokkotti kan jedhu irraa eegalloo Gosaayee. Tole keessummaa gootarii naaf yeroo keessanii guddaa galatoomaa sanyii. Egaa akkuma beekamu mootummaan yeroo dhiyoo as sagantaawwan garaagaraa bocee sagantaa kanneen akka maaddiin biyyaa, maaddiin dhalootaaf, maaddiin shaggariif jedhuun bocee hojiitti galuu isaanii yaadatama. Kanneen immoo sagantaawwan kanneen piroojeektoota garaagaraa hojjechuu eegaleera jechaadha. Akkuma biyyaatti Itoophiyaan biyya qabeenya dilbii gama aadaa, gama seenaa, gama duudhaa, gama qabeenya uumamaatiin qabdu. Haa ta'u garuu waggoota hedduudhaaf itti fayyadamaan turre. Qabeenya hin qabna, qabeenya dilbii uumamaan qabna, seenaadhaan qabna, aadaadhaan qabna. Sana akkasumatti callisnee ilaalaa turre malee itti fayyadamaan turre jechaadha. Kanaaf sagantaawwan jalqaba dheere kanaan mootummaan amma gara hojiitti galee hojiiwwan piroojeektii gurguddaa hojjechaa jiran. Kanaaf maaddii sagantaawwan eegalaman kun immoo piroojeektiiwwan kana hojjechiisee qabeenyawwan qabnu kana hojjechiisee gara biyyaatti gara bu'aatti jiru biyyaaf akka bu'aa buusaniif mootummaan xiyyeeffatee hojjechaadha kan jiru. Egaa kanaan dura qabeenyawwan uumamaan nuti qabnu garaa nutti murre malee qurxummii bishaan keessatti taane jechaadha. Qurxummiin bishaan keessa taa'ee dheebotee taane jechaadha. Qabeenya dilbii kana osoo qabnu itti fayyadamuu wallaallee jijjiiramaas immoo waggaa sadii as mootummaan sagantaawwan kana erga bocees piroojeektoota gurguddaawwan kana qabeenyawwan nuti qabnu kana deemee xiinxalee baasee gara hojii garaagaraatti eegalaati jira. Kun immoo jalqabbii isaa gaariidha. Malee qabeenyi biyya kana keessa jiru, qabeenyi dilbiin biyya kana keessa jiru uumaman seenaadhaan, aadaadhaan waan yeroo tokkotti waan waggaa 5 waan waggaa 3 bira geessu miti. Wantoonni amma eegalaman piroojeektoonni akka biyyaatti eegalaman kun jalqabbiidhaa waan gaariidha waan nu jedhu kaasuun. Uumamni kan nu laatte waan tokko. Nu immoo dhufaa darbaama seenaadhaan egaa yeroo tokko seenaan tokko konistiraakti ta'u hin ijaaramu. Kaan hin hojjetamu. Qabeenyuma seenaadhaan nuti qabnu. Qabeenyumamtummoo nuti harkaan tolfanne hedduutu jiru. Ani yeroo tokko biyya kanatti waan qabnuuf hiyyoomne jedhee yaada'an. Maaliif hin rakkanne taanaan waa'ee waan hin jirree yaaddu inni jiru si jiraachiseera taanaan jechuudha. Fakkeenyaaf biyya kanatti waggaa dheeraa maaliif qotuudhaaf namni hojii qonnaa hojii idilee taasifatee ilaala. Sanuma amala aadaatiin waa xiqqoo qottee waa hedduu galfattaa waggaa guutuu nyaatta. Nyaannaan immoo maal yaaddare? Kanaaf waan qabnuufuu kan itti aanu hin yaadne jedheen yaada. Egaa rakkannaan kun eegalame kan jedhuuf otoo hin taane qabeenya dilbii keenya addan baasne kanatti jettee kaasuu barbaadeen. Gammeen jalqabbiirraa kaastee waanuma wal fakkaataa akka kaastu barbaadeen akkamiin ilaalte waan kana nuyi akka miidiyaattis yeroon hojjetaa waan turree fi piroojeektoonni kunneen ija keenya akkamiin ilaalamaa kan jedhu kaasnu. Piroojeektiin maaddii biyyaa piroojeektii ija lammiilee Itoophiyaa hundaa kan baneedha jedhee yaada. Sababiin isaa ikooturizimii irratti yookiin sirna koorratti kan xiyyeeffateera. Qabeenya uumamaa jiran kunuunsanii turizimiif oolchuun
akkasumallee galii hawaasichaaf yookiin immoo biyyaaf akka oolu taasisuu irratti xiyyeeffatamee hojii hojjetamaa turedha. Kallattumaan inni guddaan muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmed inisheetivii kana qabatanii yommuu ka'anittis egaa hawaasi qabeenya naannoo isaa jiru akka hubatuuf akka namni hundumtuu beeku daa'imummaa irraa kaasnee Itoophiyaan qabeenya uumamaan badhaatuudha, haroowwaniin badhaatuudha, bosonaan gaarreeniin akkasumallee gosoota bineensota garaagaraan badhaatuudha jechaati barachaati kanas geenye. Namni kamuu beekumsa kana of keessaa qaba. Ta'us garuu waggoota dheeraaf ammoo Itoophiyaan beelaa waan nyaattu dhabdee maqaan ishee kadhaadhaan biyyoota garaagaraatti ol ka'eeti mul'achaati kan ture. Faallaa kanaa jechuudha. Inisheetiviin kun kallattumaan kan geeddare hawaasi qabeenya naannoo isaa diigaawwatu godhee akka ilaaluu danda'u. Harooma naannoo keenyatti dur beeknu garuu faayidaa mataa keenyaaf oolchuu akka dandeenyu. Bosonuma naannoo keenya ture garuu akkamitti faayidaa dhuunfaaf galiirraa argachaa akkamitti itti dhimma ba'uu akka dandeenyu ija lammiilee biyyittii kan saaqedha jedhee yaada. Egaa pirojektoonni kun mul'ata qabu, ka'umsa qabu, galmas qabu. Mul'anni isaanii maa inni qabeenya qabnu sana adda baasnee beekuutu sanaa booda faayidaaf oolchuudha. Galmi isaanii, ka'umsi isaaniis waan beekamaadha jechuudha. Amma yooma xiqqaate kana booda maal qabnaa kan jedhu barreerra amma. Waan qabnu garuu dinagdee goonee raayii kan jedhu inni gaaffii maaliif waan pirojektii yeroo tokko tokko keessaa baatu miti waan ta'eef. Mee pirojektoota amma ijaaraman maalitti agarsiisanii kan jedhu akaasnu. Fakkeenyaaf halaala keellaa namni lafti akkasii jira jedhee yaade jira. Maal agarsiisan mee pirojektoonni kan jedhu akaasnu. Pirojektoonni maaddii biyyaa kun eegalamuun isaanii agarsiistuu yookaan daandii akkamiin itti agarsiisan kan jedhu akaasnu. Tole galatoomii sanyii pirojektoonni eegalaman kuni akkuma jalqaba silesiin kaase qurxummii galaana keessaa ture dheebotu taanee jechaadha. Amma kun maal sitti agarsiisaa Itoophiyaan qabeenya guddaa qabaachuusi, Itoophiyaan qabeenya dilbii qabaachuusi haa qabdu malee ittiin hojjetamne jechaadha. Kuni namni idduma jirutti qabeenyi na bira jiru kuni, bosonni uumamaan na bira jiru kuni, bishaan uumamaan na bira jiru kuni yoo itti hojjedhe yoo irratti hojjetaman diinagdee ta'uu danda'a, jireenya sochii hawaasummaa jijjiiruu danda'a, hariiroo hawaasaa jijjiiruu danda'a, aadaa kiyya baasee mul'isuu danda'a, diinagdee kiyya naa jijjiiruu danda'a nama biratti hamilee guddaa uuma jechaadha. Fakkeenyaaf wancii yoo fudhatte wancii kanaan dura qabeenya uumamaa haroo wancii iddoo san jirudha. Hawwata turizimiidhaa fi kan ta'u bataskaanni umurii dheeraa qabu achi keessatti ijaaramee jira. Namni calliseetuma laalaa yoo guddatte namni yoo daake malee waan biraa wanni itti godhu hin jiru. Amma garuu achitti kaafteeriyaan garaagaraa, riizoortiin garaagaraa, hoteelli garaagaraa, iddoon bashannanaa garaagaraa ijaaramuu isaa sun qabeenyi nu bira jiru kun idaa waan guddaadha jedha. Namni hubata jechaadha. Namni ofuma isaatii hin dammaqa. Mee ilaalchi qabeenya naannoo isaatii qabu hin jijjiirama. Even kana qofaa miti kunuunsu irratti illee bosonni namni fayyumna gabbayee ciree balleessu bosonni daa yoon kunuunsee qabadhee madaala uumamaa eeguun cinaatti diinagdee illee fiduu hin danda'a jedha. Kuni hawaasa biratti nama biratti dadammaqinsa guddaa uume jechaadha. Maaddiin sagantaawwan maaddii biyyaatiif pirojektoonni gurguddaa akkanaa eegalamu kun nama biratti hamilee guddaa dadammaqinsa guddaa waan uume natti fakkaata. Egaa akkuma jalqaba irratti kaasuudhaaf yaalee muummichi ministeeras akkuma yeroo irra deddeebiidhaan kaasanii kaayyoon inni guddaan iji lammiilee akka banamuuf qabeenya jira, humni hojjetus jira. Kanaaf garuu dandeettiin ilaaluu waa arguu keenya dabaluu akka qabu. Riisoorsii naannoo keenya jiru kana dura keessa turre sana garuu akkamitti gara maallaqaatti qabeenyatti jijjiiruu akka dandeenyu dhalli namaa yookiin immoo hawaasi naannicha jiraatu lammiileen biyyittii hundi dammaquu akka qabu at the level of conscious sadarkaa arguu duwwaa otoo hin taane keessoo keenyatti gara biizinasiitti gara qabeenyaatti akka jijjiirruu fi poteenshaalii keenya kan baase yookiin poteenshaalii biyyichaa ol ka'ee akka mul'atu kan taasiseera jedhee yaada. Kana qofaa osoo hin taane illee abbootiin qabeenyaa biyyittii keessa jiran kallattii kanaan akka isaan dammaqan taasiseera jedhee yaada.
yoo yaadatu ta'e bara 2013 sagantaan maaddii biyyaa kun yeroo eegalamu muummichi ministeeraa masaraa mootummaatti affeerraa irbaataa jechuudhaan eegalsiisaniiti kan isaan turan. Sagantaa kana irratti abbootiin qabeenyaa namooti deemanii hirmaachuu danda'anii piroojeektii kana maallaqa isaaniidhaan akka deeggaraniif carraa saaqeeti kan inni ture. Kana jechuun piroojeektooti kunneen qabeenyuma keenya humna keenyaan hojjetamanii addunyaaf dhiyaatanii addunyaarraa galii mataa akka argachuu dandeenyu balbala saaqaniiru jechuudha. Kana jechuun itti fufinsaan kan deemu yoo ta'e Itoophiyaan carraan isheen giddugala turizimii Afrikaa fi addunyaa ta'uu itti dandeessu bal'aadha. Piroojeektoonni maaddii biyyaa kuni kan isaan agarsiisaa jiran yookaan gara isaan ittiin fudhataa jiran yoo ilaalte bakka ga'umsa namaati hedduun isaanii kan isaan ta'aa jiran. Koishaa fudhadhu, halaalaa keellaa fudhadhu, loojii arbaa, wancii kaasuu dandeessaa. Fuula duras kan ijaaraman amma asiin naannoo Arbaa Mincittis piroojeektoonni kana fakkaatan yeroo dhiyoo kan hojiitti seenaman jiru. Piroojeektoonni kun hundi isaanii bakka ga'umsa namaati kan isaan ta'aa jiran. Jechuun fakkeenyaaf namni Finfinnee keessa jiru tokko waan addaa arguu fi bakka sana kan inni deemu. Waan addaa jechuun waan miiraakilii ta'e wayii otoo hin taane waan argee hin beekne, bosona argee hin beekne, bineensa argee hin beekne, akkaataa jireenyaa yookaan akka laayif istaayil jennu addaa arguudha kan inni deemu. Namni bira dhaqamu immoo keessummaadhaa jedhee si fudhata. Qe'ee keessummaan dhaqu immoo hin qulqullaa'a. So akka ilaalchi jireenya naannoo sanaallee hin jijjiira. Akkaataa jireenya keenya wayyeessuu keessatti illee piroojeektiin kuni shoora mataa isaanii taphata jedhee yaada. Jiruu fi jireenya hawaasummaa guddaa jijjiira. Piroojeektonni kuni naannoo sanitti gaafa hojjetamanii daandiin hordofee deema. Telekoom hordofee deema. Ibsaan hordofee deema. Bishaan hordofee deema. Gaafsan namni miira hojiitti galuu sochii dinagdee hawaasummaa taasifama naannoo sana. Daandiin hoo galee dargaggoon naannoo sanii carraa daandii argameefitti uf tajaajiluu eegala. Mootoraan uf tajaajiluu eegala. Saayikiliidhaan uf tajaajiluu eegala. Baajaajii bitee uf tajaajiluu eegala. Miilli garasitti imala waan ta'eef keessumoonni garaagaraa garasitti imalu waan ta'eef namni bishaan hoo argate sochiiwwan garaagaraa keessa gala. Tajaajilli ibsaa hoo jiraate namni sochiiwwan garaagaraa keessa gala. Piroojeektonni kun eegaluun isaanii hawaasa biratti dadammaqina guddaa uuma. Diinagdee isaanii fooyyessa. Akkuma jalqaba kaasee daandiin hoo dhaqee waa guddaatu dhaqa jechaadha. Infiraastiraakchariin kun gaafa dhaqan humni qabeenyi naannoo sana jiru gara gabaatti akka bahu taasisu jechaadha. Kanaaf hawwata turizimii qofa ta'uu otoo hin taane keessummoota gara biraatti daawwannaaf garasitti geessuu qofa osoo hin taane jiruuf jireenya hawaasa naannoo saniillee akka biyyaatti immoo akka nama dhuunfatti illee jijjiirratti bu'aa guddaa qaba jechaadha. Namni san irraa waa guddaa fayyadama. Namni infiraastiraakchariiwwan kana gaafa argate wanni jijjiiramneef hin jiru jechaadha. Qabeenya isaa kanaan dura qabu kan daandii dhabee kan ifaa dhabee achitti qabatee taa'u gara gabaatti geeffata jechaadha. Kanaan bu'uuraalee misoomaa kun itti dhiyaachuudhaan hojjetamuun piroojeektonni kun hojjetamuu isaatiin jireenya sadarkaa nama dhuunfatti sadarkaa biyyaa qofatu hin taane sadarkaa nama dhuunfatti illee bu'aa guddaa qaba jechaadha. Nama keessa dadammaqina guddaa uuma. Egaa yoo laallee bu'aa dinagdee isaa ilaallume amma ikooturizimiin inni jalqabaa akkuma amala isaa ikoonomiidhaan yookaan immoo turizimiin akkamiin ikoonomii yookaan dinagdee biyyaa deeggara kan jedhu waan ta'eef biyyoota hedduun addunyaa kanarraa muuxannoo isaanii kaasuu dandeenya. Biyyoonni turizimiidhaan milkaa'aman biyyoota kara tokkoon nagaas qabanidha jedhama. Nuuf akka biyyaatti imeejii nuti yookaan boca nuti akka addunyaatti qabnu nu sirreessa wanti akka kana galii dinagdee ta'uun dabalata. Kana keessatti immoo gama dinagdeen kan ilaallu yoo ta'e dargaggoota qooda guddaa kan qabaatan jedhee nama naan. Namoonni naannoo sana jiraatan akkaataa jireenya isaanii wayyeessuu ta'uu danda'a yookaan akkatti kana dura jiraataa turan akka baratamaa keessa akka ba'an jireenya ammayyaa akka jiraatan isaan taasisuma. Gama dinagdeen immoo dargaggoonni akka dadammaqan taasisa. Naannoo sanatti hojiin madda dinagdee ta'uu danda'an hedduun akka hojjetaman taasisa waan ta'eef gama kanaan dargaggoota fayyaduu irratti dameen turizimii kun bu'aa maalii buusaa jira akkaataa kanaan inisheetiiviidhaan qabatamee hojjetamuu isaa kan jedhu akka kaasnu barbaadeen eegan. Inni guddaan egaa piroojeektiin kun yommuu hojiirra oolu dadammaqina gama hojiitiinis baay'ee hojjetee yaada sababiin isaa guddaa karoorsanii xiqqoorraa ka'anii immoo bakka guddaa ga'uun akka danda'amu
ifaan piroojeektii mul'iseera jedhee yaada. Kun immoo dargaggoota biyyattii keessa jiruu fi fakkeenya guddaadha. Sababiin isaa waan xiqqoorraa hojjetanii bakka guddaa ga'uun akka danda'amu qabeenya naannoo ofii jiru hawwuu qofaa osoo hin taane bakka guddaa hawwuu qofaa osoo hin taane kallattumaan immoo waan hawwaniif sana halkanii guyyaa dhama'anii bakka guddaa ga'uun akka danda'amu piroojeektiitti mul'iseera. Kana waliin wal qabatee egaa piroojeektiin kun naannolee garaagaraa yommuu qaqqabutti kallattiinis ta'e alkallattiin hawaasni naannichaa fayyadamaan ta'a. Irra jireessaan ammoo dargaggooti hojii dhabanii turanii carraa hojii akka argatanii fi balbala kan isaa godha. Sababiin isaa qabeenyi sun yookiin piroojeektiin sun bakka sana yommuu deemutti hawaasi naannichaa faayidaalee isaan barbaachisan hedduu kana dura argatanii hin turre. Akkuma tu jalqaba irratti kaasti kanneen akka infraastiraakcharii bu'uuraalee misoomaa naannichi barbaachisu ta'uu danda'a, carraa hojii ta'uu danda'a, buufataalee fayyaa ta'uu danda'a, manneen barnootaas ta'uu danda'a. Garuu sababa piroojeektiin sun gara naannaa sanaa deemee fi ituun jaallatiin sababiin isaa bakki sun piroojeektiin sun infraastiraakcharii gahaa waan barbaaduudhaa fi kallattumaan hawaasni naannoo sanaa fayyadamaa akka ta'u taasifameera. Gama dinagdeetiin yoo ilaalles namooti naannoo sana jiraatan sadarkaa jalqabaa irratti fayyadamoo kan ta'an piroojeekticha namoota naannoo sana jiranidha. Dargaggoota naannoo sanatti argaman. Fakkeenyaaf gama turizimiitiin yoo ilaalle daawwachiisaa ta'uudhaan yookiin immoo hojiiwwan achi keessatti hojjetaman keessatti kallattiidhaan hirmaachuudhaan fayyadamaa ta'uu danda'aniiru. Kun immoo tokko muuxannoo qooddachuudha. Inni lammaffaa galiirraa argachuudha. Inni kan biraan immoo dhalli namaa nan danda'a hojjedhee geeddaramuu nan danda'a kan jedhu poteenshaalii qabu sana akka beeku taasiseedha jedhee yaada. Piroojeektonni kun iddoowwan garaagaraatti hojjetamuu isaanii qaamni dura fayyadamaa ta'u dargaggeessi qaama oomishaa ta'uu isaatiin adda dureedhaan kan fayyadamu dargaggeessan jedha. Sadarkaa amma ijaarsarra jirurraa yoo kaan ilaalle dhaabbiidhaan haa ta'u hojii guyyaatiin haa ta'u dargaggeessi achi keessatti hin hirmaata jedhee yaada. Iddoowwan garaagaraatti akka miidiyaan hojjechaa turres dargaggoon nama kanaa carraa achitti argatanii jedha. Dargaggoon nama kanaa carraa dhaabbiin argatanii hojii dhaabbiidhaan argatanii jedha. Kuni maaliin adda durumaan hinumaa dargaggeessi qaama humna oomishaa ta'uu isaatiin fayyadamaa kan ta'u isa. Lammata gaafa keessummaan garasitti daawwannaadhaaf gaafa namni garas deemu kan achitti carraa daawwachiisuu qabu dargaggoota. Gaafa kaafteeriyaan garaagaraa achitti banamu kan achi keessatti keessummoota kana keessummoosu humni guddaan dargaggeessa. Gaafa hoteelota garaagaraa loojiiwwan garaagaraa gaafa achitti hojjetaman kana keessatti kan dhimma bahu kan keessummoota kan ofitti fudhatee yoo godhu dargaggeessa keessummeessuu dargaggeessa jechaadha. Kuni dargaggootaaf numa carraa guddaa bane jechaadha. Dargaggoonni bakka jiranitti hojii guddaa kan isaaniif uume carraa guddaa kan dargaggootaaf bal'isanitti fakkaata sanyii. Ikooturizimiin madda dinagdeeti. Madda dinagdeeti yoo jennu kallattii garaagaraa yookaan agarsiistuu garaagaraan kaasuu dandeenya. Aadaa keenya beeksifatta. Fakkeenyaaf wancii fudhadhu. Wanciin qonnaan bulaa naannoo qonnaan bulaan Oromoo lakkoofsaan bal'inaan buufatanii jiranitti piroojeektii ijaaramedha. Aadaa godina sanaa dabalatee aadaa Oromiyaan qabdu bakka tokkotti fiddee bakka itti beeksisuu dandeessu. Aadaadhaan kan ilaaltu yoo ta'e. Aadaa sana yoo beeksistu akkasumatti goggogaa isaa miti. Meeshaadhaan itti agarsiista. Nyaataan itti agarsiista. Kana nyaataa nyaati aadaa keenya kanaa kana ebalurraa barree gooti keenya kanaa yookaan immoo rool moodeliin keenya kanaa jedhee dhaloonni achi keessa dhaabatee haasa'a. Agarsiistuu tokko goonee qabachuu dandeenya. Aadaa kee beeksiftee galiidha aadaa kee beeksisuun. Galii jechuun qarshii qofaa miti. Nama baruunuu yookaan nama haaraa jireenya keetti ilaalcha haaraa jireenya keetti dabaluunuu galiidha jedhama waan ta'eef. Kanaaf aadaa kee beeksifachuun galiidha. Nama ihii jedhee si dhaggeeffatu argatta bakka sanatti keessummaadha. Fakkeenyaaf maaddii guutuudhaan hojii qonnaadhaan wantoonni hojjetamaa jiran hedduutu jiru. Dhiheenyuma piroojeektiin sun jirutti namni horsiisa lukkuu irratti bobba'e achumaan cinatti daldala killee fi waan garaagaraa irratti bobba'uu danda'a. Achumatti namni keessumaatii hoolaa re'ee furdisee gurguruu danda'u. Namoonni hedduun geejjiba qabatanii gara sana waan deemanii fi daldala akka kana irratti hirmaachuu ni danda'a. Itti yaadee jennaan jechuudha. Egaa kanaaf piroojeektoonni ikooturizimii jedhaman naannoo sana beeksisuu yookaan naannoo sanaaf galii ta'uun dabalataa waan qabdullee akka itti dabarsitee beeksifattu si taasisa. Kun immoo qophaa'ummaadha kan inni barbaadu. Namoonni
naannoo piroojeektii maaddiin biyyaa itti hammatanii ammaaf itti hojii jalqabe jiran kun qophaa'ummaan isaanii maal ta'uu qabaa kan jedhu gammeen wanti itti dabaltee jiraate. Hayyee inni guddaan egaa dhimma kana waliin wal qabatee hawaasi naannoo sanaa fakkeenyaaf piroojeektii kana yommuu gara naannoo isaanii deemu muuxannoo amma argame waliin wal qabatee miira gammachuun kan isaan simachaati jiran. Sababiin isaa piroojeektooti hundi isaanii naannoo sanatti ijaaramaa jiranii akkuma atuu kaastee seenaa aadaa namoota goota ta'an kan naannoo sanatti beekaman qabateeti kan mul'achaa jiru. Fakkeenyaaf aadaa ijaarsa naannoo sanaa qabateeti kan hojjetamaati jiru. Haroo Wanciis yoo deemtanii Gorgoraas hawaasa naannoo sanii fakkaata. Hawaasa naannoo sanaa ijaarsi mana sanaallee hawaasa aadaa ijaarsa naannoo sanaati kan inni fakkaatu. Kana jechuun aadaa sana qabatee garuu karaa ammayyaa'aa ta'een naannoo sana faayuun yookiin miidhagsuudhaan akkaataatti guddachuun danda'amu kan itti mul'ateera. Kan hordofees hawaasi naannoo sanaa piroojeektii sanaaf haaraan ta'ani. Piroojeektii sana keessa hawaasi naannoo sanaa deemanii kan arganii aadaa isaaniiti, seenaa isaaniiti, ogummaa ijaarsaa abboota isaaniirraa arganiiti yookiin immoo abboota isaaniirraa dhaalaniiti. Kun gaafa ta'u immoo kallattiinis ta'e alkallattiin aadaan naannoo sanaa even biyya keessatti illee kan hin beekamin yeroo ammaa sababa piroojeektii sanaan aadaan sun, duudhaan sun, seenaan suni ba'ee addunyaaf akka mul'atu carraan taasisuusaa bal'aadha. Akkuma tu kaaste carraa beeksisuusaa bal'aadha. Beeksisanii aadaa ofii dur qaban, seenaa dur qaban, ogummaa ijaarsa manaa, ogummaa waa kalaquu dur qaban garuu baasanii mul'isuudhaan galii irraa argachuun carraatti danda'amu ta'eeti kan inni jiru. Turistiin tokko gaafa iddoo tokko daawwachuudhaaf deemu fakkeenyaaf keessummaa wayii Maqalee ka'ee Wancii daawwataa jennu yookaan Booranaa ka'ee Gorgoraa daawwataa jennu gaafa yookaan immoo Awurooppaadhaa dhufa biyyoota Afrikaa biraarraa dhufaa jennu gaafa dhufu lafaa keetii muti namni kun kan deemee daawwachuu barbaadu jechaadha. Gaafa Wancii dhaqee maalan daawwadhaa maaltu maalittan bohaaraa waan haaraa maalaan argee dhufaa jedha namni. Kanaaf waan hawaasa naannoo san bira jiru dura hin laalas mufisiisaati. Achitti kana Wancii kanatu jira yookaan halaala kellaa kanatu jira kana daawwadhee kana qabadhee kana fidee dhufuun qaba jedheeti ufamansiisee dhufa. Kanaaf hawaasni naannoo sanii maal gochuu qaba? Kanaaf qopheessuu qaba jechaadha. Gaafa keessummaan isatti dhufu gaafa daawwannaadhaaf qaamni ta'ee dhufu waan ittiin beekamu waan isa ibsu san dammaqee qopheeffatee karaa isa ibsuun hawaasa kanaaf baasuu qaba jechaadha. Gama dinagdee qofaanii miti akkuma sanyiin sila kaastan silachuu sila kaastan aadaa beeksisuu irratti seenaa beeksisuu irratti naannoo Wanciisan namni seenaan beekamaa maaltu jira? Hawaasni akkamitti aadaa gaa'ilaa gaggeeffata? Aadaa boo'ichaa naannoo san jiru maal fakkaata? Aadaan nyaataa naannoo san jiru maal fakkaata? Aadaan uffannaa naannoo san jiru maal fakkaata? Hawaasni dinagdee isaa kana akka maaliin dursaa jira? Qonnoo ta'e qonna akkaataa kamiin qota akkamitti gaggeessa jedha namni keessummaan naannoo san. Meeshaawwan faaya garaa garaa jiraachuu baanu kan naannoo sanitti beekaman. Kanaaf hawaasni naannoo sanii kanneen irratti dammaqee qopheessee karaa of beeksisuu danda'uun, karaa gurgurachuu danda'uun, karaa of ibsuu danda'uun itti qophaa'uu qaba jechaadha. Kan biraa piroojeektiiwwan achitti ijaaraman kuni akkuma jalqaba sira kaasne kaafteeriyaan jira, loojiiwwan hin jiru, hoteelonni gurguddoon hin jiru. Kun immoo galtee achumaa barbaadu. Namni galtee piroosesii nyaata qopheessuudhaaf, dhugaatii qopheessuudhaaf, maal qopheessuudhaaf asii Finfinnee fe'ee Wancii geessuun barbaadu. Yoo Wancii jiraate achumaa bitata jechaadha. Kanaaf gama qonnaatiin illee dammaqina guddaa uuma. Oomishawwan qonnaa garaa garaa achitti oomishee horsiisawwan garaa garaa horsiisee kan killee barbaadu, kan loon barbaadu, kan hoolaa barbaadu, kan paappaayyaa barbaadu, kan wanna kuduraa fi muduraa garaa garaa barbaadu achumatti akka argatuuf hawaasni illee oomisha kanarratti dammaqee gara oomisha kanaatti ufamansiisee galee piroojeektiiwwan ijaaraman saniif galteewwan kana qopheessuu danda'uu qaba jechaadha hawaasni naannoo sanii. Naannoo piroojeektoota kanneenii jiru qophaa'ummaa addaa isa gaafata. Inisheetiivii addaatiin hubachiisuu gaafata. Sababni isaa namni Finfinneedhaatii daawwannaaf garas deemu yoo xiqqaate hanqaaquu bitatee dhufuu danda'u irra jira bakka sana. Damma bitatee dhufuu danda'u irra jira bakka sana. Yoo guddate immoo yoo ol kaasne immoo xaafii adda addaa
Maaliif amma waan qabatamaa waliin beeknuuf Finfinnee keessa haala jiru waan beeknuuf achiiti oomisha midhaanii kan ta'e tokko bitatee dhufuu danda'utu irra jira. Qonnaan bulaan bifa sanatti of qopheessuudha. Kan dargaggeessaa sila kaasineeti kan jiru. Dinagdee keessatti immoo haga qopheeffatte sheerii bitatta. Haga qophooftee waan tokko keessaatii hanga siif malu fudhatta. Yeroo tokko tokko investmentiin akka biyyaatti yookaan dinagdeewwan akka biyyaatti uumaman jiru. Sana keessaa haga qophoofte sheerii kee qooddattaa jechuudha. Egaa piroojeektiin maaddii biyyaa naareeshinii bakkeewwan hawwata turizimii biyya kanaa jijjiiraniiru jedheen ana mana. Ana akka kanattiin ilaala. Sababni isaa dur daawwachuu yeroo jedhamu kaaba biyya keenyaati. Kan sammuu namaa irratti hojjetame. Sirriidha. Bakka biraas jira kan jedhu naareeshinii akka kanaa jijjiiraraa amantoo jedhuun qabaani. Gosaa'in kana irratti wanti itti dabaltu yoo jiraate. Turistiin tokko gaafa dhufu hin argata. Iddoowwan ani daawwachuu danda'u Itoophiyaa keessa meeqatu jira jedhaa hin laala. Googil godhee kallattii garaagaraatiin gaafa laalu kana dura kan turan akkuma tu jettee iddoo 2 3 4 hin caalle kana dura jechuudha. Innuu kallattii tokkoon. Amma immoo naannolee garaagaraa irratti even naannolee dhiyoo hundaan dabalatee jechaadha naannolee garaagaraatti hojjetamuun isaa kun tokko carraan daawwattoonni biyya kana keessatti daawwachuudhaaf qaban hin bal'isa. 2 gama dinagdeetiin turistoota hedduutu dhufa. Namni hin dhufa yoo dhufe bishaan isa barbaachisa, nyaata isa barbaachisa, iddoo turtii isa barbaachisa. Fakkeenyaaf alaa dhufa yoo ta'e doolaara fidee dhufa. Doolaara inni fidee dhufu kun biyya kanatti hafa. Gaafa biyya kanatti hafe dinagdee biyya kanaatiif oola jechaadha. Kanaafuu hammi namni gara kanatti dhufuullee carraan investimentii carraan iddoo daawwannaa waan jiruuf kanaan dura kan iddoo 2 3 qofa ture amma iddoowwan garaagaraatti babal'achuu isaa kun namni baay'inaan akka illee dhufu taasisa jechaadha. Kuni bu'aa guddaa qaba. Babal'achuu isaa kun hinumaa egaa qabeenya kanas akka qabnu reefu agarree natti fakkaata. Egaa kana booda yoo babal'atee hojjete bu'aa isaa amma argaa jiru kana babal'atee hojjete bu'aa isaa amma argaa jiru kanaan egaa turistiin gara biyya keenyatti hin dambali jedhee yaada bu'aa guddaa qaba. Babal'achuu isaa kun jechaadha. Sirnoota darban keessatti akkaataa barbaadamuun qabeenyi naannoo garaagaraa keessatti argaman kuni baanii akka mul'anne taasifamaa ture. Fedhii sirnoota yeroo sana tureenis bakka ta'e tokko qofa irratti duwwaa hidhamanii yookiin daangeffamanidha. Kan isaan dhimmoota turizimii waliin wal qabsiisanii beeksisaa fi hojjechaa turan. Yeroo ammaa garuu qabeenyi biyyittiin qabdu naannoo hundumaa keessatti akkaataa barbaadamuun ba'ee mul'achuun isaa kutaa biyyittii hunda keessatti xiqqaatus guddatus qabeenyi uumamaa baasnee itti fayyadamnee irraa galii argachuu dandeenya. Addunyaaf beeksisnee itti fayyadamuu dandeenyu jira jedhee kan nuti mul'isedha. Inni kan biraan ammoo bakkeewwan garaagaraatti fakkeenyaaf akkuma beekamu piroojeektii maaddii biyyaa kanaan piroojeektoota 11 oli yeroo ammaa kan hojjetamaatii jiran. Kanneen keessaa 3 akkas eebbifamaniiru kan xumura irratti kan isaan argaman. Piroojeektooti kanneen naannolee garaagaraa keessatti argamuun isaanii namooti biyya keessa jiran nunumti ofii keenya bakkeewwan piroojeektiin kunneen ijaaraman deemanii daawwachuumtiyyuu walitti dhufeenya hawaasaa dippiloomaasii biyya keessaa uumuu danda'a jedhee yaada. Sababiin isaa qabeenyi naannoo Oromiyaa jiru qabeenyi Oromiyaa keessaa naannoo bakka wancii haroo wancii itti argamu akkasuma naannoo kibbaa keessatti naannoo kaabaa keessatti qabeenyi argamu namootumti biyya keessa jirru kun deemnee gaafa daawwannu qabeenya naannoo sana jiru waliin wal baruun cinatti akkasumallee walitti dhufeenya sabaaf saba gidduutti taasifamu illee cimsuu ni danda'a jedhee yaada. Sababiin isaa kunillee akka hin cimneef baroota dheeraaf hojjetamaa ture waan ta'eedhaaf. Sababiin isaa ispeesifikaalii naannoon tokko duwwaa gama turizimiidhaan ol ka'ee akka mul'atu naannoon kan biraa garuu akka hin qabne yookiin immoo qabeenyuma sanayyuu baasanitti fayyadamuu miti qabeenyuma sanayyuu hin qaban bakka sanatti hin argamu jechuudhaan limiit gochuudhaan even walitti dhufeenyi hawaasaallee akka dhiphatu akka daanga'u taasiseeti kan inni ture. Yeroo ammaa garuu bakka naannoo garaagaraatti akka saala kanaan miidhagee hojjetamuun isaa hawaasillee deemee gaafa daawwatu aadaa naannoo tokkoo baraa dhufa. Jiruuf jireenya hawaasa naannoo tokkoo hubachaa dhufa. Wal jijjiirraa aadaa gabbifachaa guddifachaa dhufa. Kun immoo carraa guddaadha biyyuma keessattuu kan inni uume jechuudha. Biyyoonni ikooturizimiidhaan milkaa'an jedhaman the safest jedhamu addunyaarraati. Biyyoota nagaa qaban jedhamu. Biyyoota hedduu kaasuu danda'ama. Naannoo Iskaandinaaviyaan kana kaasuu dandeessa. Inisheetiivoonni akkasii inisheetiivota fuula duras jajjabeeffamanii irratti hojjetamanidha. Gara xumuraatti fayyadamummaan
gama piroojeektii kanaatiin kan dargaggootaa caalee argamuu qabaa amantuu jedhuun qabaan. Fayyadamummaa dargaggootaa akka damee kana keessatti mirkanaa'uu fi mootummaan maal gochuu qabaa kan jedhu yaadota kakkaasneeti kan xumurotaa gosaa'e. Dargaggeessi qaama hawaasaati. Dargaggeessi qaama hawaasaati. Piroojeektiin kun hojjetamaniiti jiru. Iddoowwan jirutti maratti dargaggeessa dadammaqsee mootummaan ofitti qabee madaqfatee piroojeektiin kun isiniif dhufe. Yoo isin hojjettan yoo isin ittiin fayyadamtan isin jijjiiraa jedhee qaamni itti dhiyoo jiru dargaggeessa irratti gurmoosee dargaggootaaf carraa hojii uume dargaggoota mobaayilaayiz godhee amansiisee dargaggeessi immoo kiyyaa jedhee amanee fudhachuu danda'u qaba. Anaaf dhufe piroojeektiin kun gaafa dhufu anaaf dhufe gama tajaajila geejjibaa kennuutiin haa ta'u gama daawwachiisuutiin haa ta'u gama achi keessatti ijaarsa garaagaraa ijaaruutiin haa ta'u hoteelota hojjetaman loojiiwwan hojjetaman kana keessatti carraa hojiin uumameefii haa ta'u dargaggeessa amanee fudhachuu qaba isaaf dhaqee waan ta'eef. Qaamni dargaggeessatti dhiyoo jiru immoo dargaggeessa amansiisee kun keetii siif dhufe hojjedhuuti keessatti jijjiiramii jedhee amansiisee dargaggoota gara hojiitti galchuu itti madaqsuu danda'uu qaba jechaadha. Dargaggeessi kana yoo godhameef kanarraa yoo hubatame fakkeenyaaf wancii yoo fudhatte wanciitti loojii guddaa hoteela guddaa kaafteeriyaa guddaa ijaarayyettee sadarkaa yaadutti hin yaaddu ture. Lafti isaa gaafa gadi buutu haroodha gubbaan isaa tabbaa hin ulfaata baay'ee. Kana keessatti akkamitti wantoota akkatti miidhagan kana hojjechuun danda'amaa jedhee yaadaa ture namni. Hojjechuun danda'ameera. Gaarreen, holqawwan, laggeen iddoo garaagaraatti jijjiiranitti hin danda'amu kan jedhame kan hin danda'amu jedhee namni kan yaadaa jiru achitti akka danda'amu agarsiisuun hin danda'ama. Kanallee dargaggeessa yeroo kana amanee akka fudhatu iddoon akkasii misoomuu danda'a akkuma wancii kana iddoon akkasii akkuma halaalaa kellaa kana misoomuu danda'a iddoon akkasii akkuma gurguraa kana misoomuu danda'a. Ilaalchi jedhullee dargaggeessi fudhata. Qabeenya uumama saniifillee kabaja akka qabaatu akka kunuunsu akka tiksu dargaggeessi taasisa jechaadha. Dargaggeessi piroojektota ijaaraman kan hojjetaman kanarraa fayyadamaa ta'aa yoo deeme jechaadha. Kanaaf qaamni dhiyoo jiru dargaggeessa madaqsee hubachiisee dargaggeessi akka achirraa fayyadamu taasisuu qaba waan jedhu dabalufan. Keessumaa garuu fayyadamummaan gama dargaggootaan piroojeektii kana waliin wal qabatee jiru bal'aadha jedhee yaada. Yoo dargaggoota irratti qofaa kan xiyyeeffate ta'uu baatus hawaasni naannoo piroojeektiin kun qaqqabeen hundumtuu fayyadamoo ta'u. Fakkeenyaaf ofii koo kan hin daawwadhe naannoo haroo wanciitti hawaasni naannoo sanaa dur piroojeektoota garaagaraa gara hawaasa immoo deemanii hawaasni hin baqata. Sababiin isaa qe'ee fi qabeenya koraana buqqisa jedheeti kan inni sodaatu. Piroojeektiin maaddii biyyaatiin hojjetamee yeroo ammaa naannolee garaagaraa keessatti eebbifamaa jiran kunneen guutummaan guutuutti sadarkaa jedhamuun hawaasa naannichaa akkaataa fayyaduu danda'uun bocamee kan hojjetamaa jirudha. Akka fakkeenyaatti naannoo haroo wanciitti waan hin taajjabe tokko kaasuudhaa fi manneen jireenyaa naannoo sana turan manneen jireenyaa aadaatiin ijaaraman yookiin immoo manneen jireenyaa sadarkaan isaanii gadi bu'aa kan ta'edha. Fakkeenyaaf manneen citaa akkasumallee manneen yeroo gannaa bokkaa fi rooba gashuu danda'an turistoota naannoo sana dhufaniif illee ilaalcha gaarii yookiin immoo haala gaarii uumuu kan hin dandeenye ture. Garuu hawaasa naannoo sanaa sirnoota darban keessatti gaa piroojeektoota akkasii gaafa deeman hawaasa naannichaa kaasa. Kunis kaasuu hin danda'a ture. Garuu kan sirni piroojeektii kanaa akkaataa hawaasa giddu galeessa godhateen waliin hawaasa naannichaa waliin guddachuu akka qabu bocee waan ka'eedhaa fi hawaasa naannichaa kallattumaan manneen ammayyaa'aa ta'an naannoo sana kan jiran guutummaatti akka ijaaramaniif ta'eera. Qodaa manni sun ittiin ijaaraman qodaa meeshaalee biyya keessaan argaman illee miti baay'inaan farniichariin mana keessatti hawaasi sun itti fayyadaman illee guutummaan guutuutti meeshaa ammayyaa'aa yookiin immoo mana jireenyaa ammayyaa'aa ta'eeti kan inni jiru. Kana jechuun amma hawaasi naannoo sana jiraatanitti amanuu dadhabanitti kun mana keenyaa jedhanii amma isaan amanuu hin dandeenyetti yoo argitanii ta'e miidiyaadhaanis amanuu fudhachuu dadhabnee jedhan gaafa isaan kun mana keessani jedhamee kennamuuf. Sababiin isaa kana dura kan eegaa turan waan biraa waan ta'eef. Etuun jaallatiin piroojeektiin kuni Tireendiin tures piroojeektiin gaafa dhaquu nama dhiibaa ture biyya kana keessatti. Kana beeku isaan. Kun garuu guutummaan guutuutti isaan waliin akkaataatti guddachuu danda'u qabatee waan dhaqee fi hawaasi naannoo sanaa fayyadamoo ta'an. Akkasumallee dargaggooti carraa hojii bal'aa argataniiru.
hojii guyyaa irraa kaasee akkuma jalqaba irratti kaasteeyyuu hojii guyyaa irraa kaasee gara fuulduraaf immoo naannoo sanatti haala kamiin tajaajiluu danda'an ogummaa maaliin qaba ogummaa maalii immoo gabbifachuu qaba afaan barachuudha yookiin immoo ogummaa naannoo sanatti na fayyaduu danda'u maalirra jiranii adda baafatanii kanneen qophaa'aa jiranis jiru. Naannoo kamittiyyuu kan ta'uu qabu qophaa'ummaan dargaggootaa barbaachisaadha. Sababiin isaa carraan yookiin immoo eebbi gara naannoo sanaa deemu kana booda hin guddata waan ta'eef jechuudha. Egaa piroojeektoonni ikooturizimii biyya kanatti akka damee hojii bal'aa ta'etti qabatamee mootummaadhaan inisheetivii jabinaan irratti hojjetamaa jiru keessaa akka ta'e wal nama naalchisu. Kana dura mootummaan indaastiriiwwan garaagaraatti dargaggoota dhiibuutu ture yookaan immoo warshaalee garaagaraa biyya kanatti dhaabbilee biyya alaaf biyya keessaan ijaaramaniin gara sanatti dargaggoo dhiibuutu ture. Amma garuu wantoota akkasii mootummaan karaa agarsiisaa isa hafe garuu dargaggoon akka itti guuttatuuf naannoo sana sammuu kireetiiv ta'een caalatti miidhagsee caalatti madda galii taasifatee akka irratti hojjetuuf mootummaan karaa agarsiisaatti kennee jiru. Piroojeektiin kun agarsiistuu kanaati jedhee nama biyya kana beeksisuun dabalata. Biyyoota hedduun fakkeenyaaf ka'umsi isaanii ikooturizimiitti yookaan damee hojii taasifatanii yoom irratti hojjechuu qaban kan ilaaltu yoo ta'e waggaa dheeraa lakkoofsisi nuti barafannees gara hojii kanaatti seennu jechuudha. Kanaaf dargaggoonni damee kana keessaa qooda mataa isaanii qabachuudhaaf of qopheessuu danda'u isaanirra jira. Gama mootummaan garuu wanti dagatamuu hin qabne investimentii kana keessatti yookaan inisheetivii amma qabatame kana keessatti bal'inaan kan fayyadamuudhaa qaban dargaggootaa kan jedhu irratti waliif galamuu kan qabu. Sababni isaa abbaan qabeenyaa investimentiin isaa magaalaa keessa jiruyyuu lakkoofsaan hedduudha waan ta'eef abbootii qabeenyaa gara sanatti jajjabeessuurra dargaggoota dhaabbilee barnoota olaanoo irraa ba'an naannoo sanatti jajjabeessuun barbaachisaadha waan jedhu kan inni itti dabalu. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya dhimma piroojeektii maaddii biyyaan wal qabate boca biyyaa ijaaruu keessatti akkasuma istaandaardii yookaan immoo sadarkaa jireenya jiraattota naannoo piroojeektoonni kunneen itti hojjetamanii wayyeessuu keessatti maal bu'ee jira fuula duratti abdii dhalootaa abdii dargaggoota ta'uu ni danda'a kan jedhu irratti mariin taasisne kana fakkaata. Sanyii Taaddasaa Gammachiisuu Warquu fi Gosaayee Birmajii torban qophii biraan walitti deebina nama torbanii nu haa taasisu horaa bulaa.